kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota akkuma kana daawwattoota koo onkakuukoo YouTube fi akkuma kana kabajamtoonni leenjifamtoota koo taatanii akka moltan isiniin jecha amma ammoo mata duree gabaabduu yerootti viidiyoodhaan gargaaramee isinitti agarsiisu ta'a. Innis waa'ee appendicure yeroo gabaabaadhaaf kan isinitti agarsiisu ta'a. Daawwatumaan nu hordofaa. Asii Microsoft Access dhannee database irratti kilik godheetanii waa'ee appendicure isinitti agarsiisa. Leet maquma kootiin jalqabee waaqni jira jedhu waaqni jira jedhee kana barreessu file name isa then browse godhee desktop irratti habaasu desktop irratti baasee asii maqaa waaqni jira jedhuun hadarbu leet then create jedhee ishee kana save haa jedhu teebilii kana save haa jedhu teebilii kana save haa jedhu teebilii kana save godhee maqaatti barreessee leet kana types of device network device haa jedhu network device haa jedhu sabooda save hin jedha sabooda network device kana irratti right click godheen design fe'uu sadaqaa sabooda device ID yookiin network device ID haa jedhu kana short text godhee habahu achi ka'ee network device type haa jedhu then network device cost haa jedhu network device cost then network device cost jedhera network device cost man haadhisu yeroo kiyya qusachuu fi kana save haa jedhu sabooda kana open godhee network device ID for example saba asri then computer haa jedhu then cost kuma 85 haa jedhu then ammas addeebi'ee 80 haa jedhu multiplex dha jechuudha then HP haa jedhu then 120 haa jedhu then asitii addeebi'ee 01 HP haa jedhu yookiin one in number roomne 01 HP haa jedhu let printer haa jedhu printer haa jedhu then 200 haa jedhu 01 dabalee then kana save haa godhu kana save godhadhee close godhee tambaa kana save godhee close godhee tambaa appendi hojjechuuf teebiliin lama dirqamadha jechuudha. Appendi hojjechuudhaaf teebiliin lama dirqamadha waan ta'eef daddafeen deema. Leet ammoo network device jenne sila network device jenne software tools haa jedhu software tools software ID tools ID haa jedhu software type haa jedhu software tools type haa jedhu software tools cost haa jedhu let asitii walqixxaachuu waan qabuuf kolominiin isaa sadii qofaadha asis sadii qofaadha jee kana save haa godhu sabooda software tools haa jedhu software tools haa jedhu maqaa gabatee kana software tools haa jedhu booda ana haaluma jiruun no jedha primary key godhanne naan jedha no jedheen darba save jedheera
booda kana close godhe as right click godhe open jedhe gaafan jedhu homtuu hin jiru jechuudha. Homtuu hin jiru mee 001 or window 10 jennu fakkeenyaaf window 10 dha jennu windows haa jennu kana akkuma fakkeenyaattidha. Windows haa jennu costiin isaa let birrii 100 haa jennu CD'n birrii 100 dha waan ta'eef birrii 100 haa jennu. Isa booda kana 21 haa jedhu let or 29 haa jedhu rakkinan qabu. MS Office asiti 2016 isini jedha kan xiqqoo hiikasni godhatutti 2016 Office then Office jedha Office jedha then kanas birrii 100 haa jedhu birrii 100 haa jedhu kana saving godha jechuudha. Saving godha then closing godha jechuudha. Asiti save godheera closing godha. Saboda network device kuni haaluma jiruun 1 2 3 akkaataa itti network device hardware ta'e kana gara software itti haa dabalu dhaqe gara software itti append yaa godhu appendin akka kanatti hojjetama guutummaa guututti gara software itti append yaa godhu yookaan table software keessatti append godheen hojjedha. Then creating jedha then query wizard jedha then simple query maanan darba okay jedha. Saboda ndaalle hunduma san dabarsa then next jedha then modify jedha finished jedha jechuudha. Daddafeen deema yeroon qabu waan ta'eef as design jala akkuma isinitti mul'ataa jiru design jala dhufee append query jedha. Isa booda asii teebiliin itti append godhuun filadha. Kuno teebilii lama qofaatu jira. Software tools filadha jechuudha. Software tools filadha. Isa booda okay jedha. Isa booda eddiin okay jedheeti iddoo kana gaafa dhuftanii appenditu naan jedha. Appenditu network device tools software tools ID wajjinan appendi godha. Asii network device type software tools type wajjin appending godha. Software tools cost network device cost software tools cost wajjinan apply godha. Then iddoo kana dhufee sinitti mul'ataa jira. Iddoo kana dhufee raanin jedha jechuudha. Akkuma argaa jirtan maal naan jedha sirriitti hojjechuu koo kananitti hin beeku. Row sadiiti raan gochuu barbaadde naan jedha. You are about to append 3 rows naan jedha. Then yes jedha. Amma raan godheera jechuudha. Raan godheera. Isa booda save jedha. Query kana save jechuun qaba. Save jechuun qaba. Save jedheen baa. Kunoo query kan append query iddoo kana jira. Saa kana ishee kana cufee ka'ee rename godheen append query jedha. Ishee kana rename godheen append query jedha. Append query jedha. Isinitti mul'ataa jira. Append query jedha. Append query jedha. Akka kanaan append query jedhee eddiin save godhadhee booda amma software tools jala dhaqeen dhugaamatti network device gara software tools gabatee software tools itti dabalameera moo dabalame. Let's check. Mee haa ilaalu. Open godheen ilaala. Argitanii software tools kan hardware sun haaluma jiruuni gara network device tools gara software tools itti dhufee dabalameera jechuudha. Printerii an sila as keessatti hin barreessine amma garuu jira kunoo argaa jirtu. Computer sila as keessatti hin barreessine kunoo amma garuu argaa jirtu kunoo iddoo kana. HP computerii ani sila hin barreessine amma garuu asitti argaa jirtu. Printerii ani sila hin barreessine amma garuu argaa jirtu. Append query akkasitti hojjennu. Waan na dhaggeeffattaniif, waan na daawwattaniif hedduu galatooma. Warri barattoota koo taatanis akka kanaan append query yoo isinii dhufe akkasin hojjettan isiniin jecha. Viidiyoon kun namoota akka keessan leenjifamtoota ta'anii fi madaalli ga'umsa ogummaa
kan domestikii harcaatee duraan jiru fudhatanii fi akka inni bira ga'utti share godhaa. Akkuma kanas YouTube kiyya subscribe godhaa. Sababni isaa viidiyoo tokko gaafan gadi isiniif lakkisu yookaan isiniif hojjedhu battalumaan gadi lakkisetti isin bira ga'uu danda'a waan ta'eef YouTube kiyya subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo kanas immoo warroota jaallattoota kompiitaraa ta'anii fi madaalli ga'umsa ogummaa fudhatanii fi share godhaa, waliif dabarsaa. Afaan Oromoodhaan waan hojjetamee fi sirriitti isinii galee qormaata deebisuudhaaf waan isin dandeessisuu fi utuun dhibaayin namoota hedduuf share godhaa. Galatoomaa, nagaan bulaa.